Fozi lagi apa? Fozi ada sini mana lagi apa? Foza. Wallahi billahi Fozu lagi apa? Family ni rakko guda ke sara. Sigale akamale cingkawara. Haru mate sallali sigale family mate sallali ubuliyum te sallali mana kana ratai. Akanu masih timan. Akka gana mara rata gula. Bona miuti kawadu me. Okay. Abbo bona bra sagale wallahi lazim warri ke gutu na kana gandi gutu cingkawara sigale. Wata kana langkap si barre so wata kanu. Fozu. Hai silki la faketa de majur tu khot Fozu. No, indem tu god. Wallahi indem. Fozu. No, Fozu. La Fozu. Ada Fozu. Selema dan selati namni kun marti sikada dukun sitara gamal dan selema. Abbo banna ni jina me waljala ni jina. Fozi je lana dage for sitti ma dage for wata kalle asiya chille wata kawni jini sigale abu muradi norgalchi foza lana dage for foza rabbu maketi je de chuda sigale disi wana kana shi auzu billahi minash shaitanir rajim astaghfirullah alazim jadishi wanna kam yu wallahi alazim je chuda yo barbade akka oromo son tayin akka gandati wan kam yu sifur sigale rakko mate akkana shuguru kana le wan kam yu na soina wana kana ra disi shi fozi rade bi karam والله بالله فوزي انا تفنا قبيشي اجيب واتك وانا كان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه سيرتا فوزيا Afacha Abu Murad qolani. men bira dayna ko me afacha Kina sayisam public godi hawasa ketitti himadhu kun waliyo falle azrani itti himadhu analle location ergi wanna taso itti hurmata kun ummatu maketu si goda. Abu Murad bakke isin jirtu na mucha bona bale kana bega bona kana bega. Ya danille galatoma warina danille galatoma. Dakika shan dakika mujoda namatti kolfitum bega an lubuti yetana baase dakika illa jagas lal foz nam mucaan karara jiran deemanii jiran amma kun arfaati jiran Fozi nama kana mara sirratti bona suuta asona akka mucattiin tullee dhageeffadha amma wal jala wajjin malee warra irra kunne faayidaa jibbe quufe kalaas quufe jira Fozi assalamu alaikum me ubbaliyan ke Fozi ida gay same sagaleen te ida gamti wata ko qofan si jechuu barbaada Fozi Kadir haasay sida geetti haasay ma haasay Kadir. No Samira teenya maaliifin jeebeta nuti amma namni itti haasa'uu barbaadnu isii tana malee warra TikTok nu daawwachaa jiru kana miti. Kanaaf yoo isiin kan nu dhageessu Kadir hin dhageetti. Okay obboleettiitii yaalaa na dhaggeeffadhu. Madaan obboleeyyan keenya kaleessa obboleeyyi teenya boonii takka yoo argitu taate isii sanuu nurraan qoorre. Ammoo taif dhabde isiisan qofa laal obboleettiitii maaliif isin jeebeta harmee isiidhaa miidiyaa irra olii gad oofanii mucattii kaleessa daleeydee fiidee of jiraatanii jiran hin beekan oromoof du'aan jiru. Foos na dhage. Kadir sanii miti bare. Kadir sanii miti. Kadir bagarta Kadir waan biran bira dhage laal. Kadir waan takka laali. Moyayyo tana yeroo baay'ee laala walilleen dubbifnu anama nama dushirna godhee dhufe garuu yeroo baay'ee bootti yeroo baay'ee asirraa namni jaallatee ganama galgala hin booyu rakkinni kan kee maali jedhaa rakkinni sii gaafadha amma waa'ee gorsaa boodatti deebinaati rakkinni kan kee maali maaltu sitti jabaatee jedhadha. Nama miidiyaa kanatti rakkoo takkaa himachuun barbaachisu jemmar osoo lubbuun tiyyatuun lama taatee na keessaa bahuu didde jechuudha. Wallahi ni lubbuuti ya baasu filadha malee. Barat ada faatee kun akkaneetti barreeffuuf jalaan ture baran. Rakkoon tee sirraa bahuu hin dandeettu qaati lubbuu tee tana yoo baafte wallahi wabillahi warri ammas jala deemeetiin si ay jala immaan boo'ichaa darbu. تعال معي تاني قال انت تعال هنا Namichi dhufe. بس تعال Alhamdulillah. امسك Jaarsa dhaqee Suufiyaan dhaqee. انزل يقول له تعالي قول انزلي تحت قال له ودي بيت
هذا امسك بيه برجوله امسك برجوله شوفي عم برقي اجرى جارتي سيكا دقيقة سدي بيشافي نادر برجو دقيقة سدي دافي جاي سميتش كابي دافي جاي شوفي عايد دولي تبونا امسك لا تفكها لا تفكها لا تفكها لا تفكها ما يفكر دقيقة سدي بيشافي نادر يا أخوي يقول أستامي قلتك يا أخوي يقول لا تقتل نفسك إتيما ما شفت يا वो खदीर चल में लगे फड्डू वाली हो मुझे तीन ना Oy isin man araba يا jirti. أخي قال لنا ما نجينا شنو من أرى باجرتي وأنا في لبو من أرى باجرتي Ada en okay bakka isin jirtu en beeka bakka isin jirtu. jaarsi sii sun arabatti dawwalee rabbichaan qabi jedhee namicha jirraa qabee gadi fuudhee jaarsi immoo dhaqaa jira daqiiqaa lamaan naaf jedha dhaqaa jira. Ati reefuniin beekan jettuun si wajjin du'an jettuun siif orooteetu tun. Dhiisi kadiir. awon irraa callimee ana nan gubini dhaggeeffadhu baaliyyoo yoo Maa sobda eenyu namni nama waliin du'u si wajjin du'eettee laamileetti goote. narraa afaan kee qabi narra caalatti dhiyaatee na caalan beeytu isii Usku eessa beektan beektu hedduu Ilalaale. qaboonurraa callisaa namtichaa kana nurraa dhoggi waan nufi No no caala beeytaan bakka takka jirra biyya takka jirra hin beekaanan Biyya takka jirta Samiraa faanis biyya takka jiran. waan nufi Garuu nama ofii si wajjin ifajjeesaan jaanii naman. narraa callisii ana narraa dhoggaa namicha Kadir medis ya kadir dis kadda dis. Isobdi wallahi. gowwa kaara dhaggeeffadhu waan fi mucattiin sirriitti caanaa baay'ee qabdi waliin haasayaa ana munaa immoo taane yeroo hedduun gorsina yeroo hedduu hin gorsinaan rakkoo isii himadhu asirra jennaan hin hima